Hojiin tantee maal? Hojiin kiyya carraa gara muree abbaa carraatiin barbaadee kennuudha. Wanti jabaatee deemtu kana jechuudha. Wanta arboo kana. Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu? Shimallis Abdiisaan. Ka Itoophiyaa moo? Ka Itoophiyaa Abiyyi Mahamud. Jechuun dhiiraan jirtu? Ifti maal isin goote jechuun dhiiraan gammaan qaba? Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu? Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu? Lammaa Magarsaa. Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu? Lammaadha. Pirezidaantiin naannoo Itoophiyaadhaa eenyu? Pirezidaantiin naannoo Itoophiyaa moo? Hin beeku. Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu mambo? Khamma. Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu? Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhama. Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa eenyu? Abiy Ahmed. Mootummoota Itoophiyaa kan dabalan keessaa kam abaartu? Mootummaa Itoophiyaa biyya irra garagaltee irraa kam abaarta gisee mirqaata? Mootummaa Itoophiyaadhaan waraabessuma kuteen abaara ammaan tana ka jiru miti. Kakute keessa eenyu? Kakute keessa sirna Azeewwaniitii fi Mallasaa argaa isaatii miti dhageettillee hin barbaadu. Mootummoota Itoophiyaa kadu'an keessa kam abaarta gisee mirqaata? Mallas. Mee mootummoota Itoophiyaa irraa dabalan keessaa kam abaarta gisee mirqaata? Mallasiga. Kaisarraa laala abaartu? Hayilamaariyaam. Mee mootummoota Itoophiyaa irraa kadu'an keessaa kam abaarta? Mallasin Mallas. Mallasi. Itoophiyaa irraa kadu'an keessaa kam abaarta gisee mirqaata? Mallas. Mallas Zeenawi. Isa? Mootummoota Itoophiyaa irraa dabalan keessaa gisee mirqaanta kam abaarta? Khadina Barumo. Mallasi. Mootummoota Itoophiyaa irraa kadu'an keessaa gisee mirqaanta kam abaarta? Mallas. Nama dubanii nama baaranii nama jiru qofaa wanta inni sirreeffachuu qabu sirreessu. Sirrii miti haati jettu kan mormitu kan. Haala siyaasaa addunyaa Itoophiyaa kana keessa hundi isaayyuu hanga ammaatti wantoota fooyya'uu qaban baay'ee ture garuu fooyya'anii gara fuulduraatti yoo fooyya'aman akkaataa ammatti deemu rakkoo. Mootummoota Itoophiyaa bulchaa turan keessaa kadu'an kam abaarta gisee mirqaanta? Aboogaa kana bari warrin abaaru inuma hizaabetuun fixuu barga kuni warra gartee nurra ture amma tana wanni nuti ammoo kaayyoo jennu kadabre san dhiibnee kabuduraatiif ummata keenya kanaaf akka maduraa sanitti bitamuu dhiibnee yoo nuti wal jala qajeele ni bilisoomnaa jeetti yaada. Barra kubbaa asii garagal gartan si gaafachuu kan dhufe eenyu deeggar? Arsenaali. Arsenaal waancaa addunyaatiif yeroo meeqa dhalaa? Gaafiidha warra. Arsenaal geebaa addunyaatiif tar meeqa qophooyti? Gisee sadii moo afuri? Kilabii kubbaa keessaa kam deeggar? Ani kilabii Baarsaan deeggar. Addunyaadhaaf tar meeqa waancaa addunyaatiif tar meeqa qophaa'e? Champions League taraa tanan beeku. Yaadattu. Kilabii kam deeggar? Ammo. Nama kubbaa miilaa? Kilaba kubbaa miilaa Jimma. Jimmaan waancaa addunyaatiif taraa meeqa dhalatti? Karaa takkaasi. Kilabii kubbaa miilaa kam deeggar? Arsenaal waancaa addunyaatiif taraa meeqa dhala? Arsenaal warri rikaapiidhaaf tar meeqa deemti?
Gaafii tan warra ispoortii hordofoo osoo gaafattee wayyu. Kilabiin addunyaa Baarsaan yeroo meeqa waancaa addunyaatiif dhalate? Allah kubbalar. Kubbalar lekata. Kilabiin Baarsaadha yeroo meeqa waancaa addunyaatiif dhalate? Bakka ndee karbaayee. Badi garis ndee kulaale ndee. Kilabiin kubbaa miilaa Arsenaal tar meeqa addunyaaf dhalate? Tara lama. Kilabiin Arsenaal waancaa addunyaatiif yeroo meeqa dhalate? Marsashan. Kilabiin Arsenaal World Cup tar meeqa deemte? Ani Arsenal Premier League İngilizce'ti malee geeba addunyaatiif kilabii waan ta'e jecha akka geeba addunyaatiif hin dhiyaatuusi osoo Premier yeroo meeqa nyaate meeqaffaa baateedhaan jettani sana yeroo wayyaadha malee geeba addunyaatiif kilabiin tokko geeba addunyaatiif hin dhala'u. Ganda zallaqaa kajoo maalirraa muggaafamu? Allah gaafi kanan gaafi. Maal? Gaafi achuma qabdi qoy. Sanuma qabdi. Haa galamsoo maalirraa muggaafamu? Hagga wanni kun gaafi deebii narraa xiqqeessa. Galamsoo keessa gandi zallaqaa kajaamu kun maalirraa muggaafamu? Zallaqaan koo hajaamu jira. Qaala jira abbaa qabeenyaati. Abbaa lafaati. Isa san maqaa isaa sanii muggaafamu. Galamsoo keessa gandi zallaqaa kajaamu maal jechuudha? Maalirraa muggaafamu? Ganda zallaqaadhaa humna. Bara haasawwanii sammoggaa'uun oolu maqaan kun annaan galle dubbiin isaa tunu. Ganda zallaqaadhaanuma jedhanii bara inni mogga'e bara haasawwanii bulchiinsa sirna haasawwanii sammoggaa'uun oolu. Ganda zallaqaa kajaamu kun maalirraa muggaafamu? Zallaqaa Ergurraa. Zallaqaa arguu muqayyuu. Abbaa lafaati. Ganda zallaqaa bakka jedhamtu jira. Ganda zallaqaa maaliif jedhani? Zallaqaan abbaa lafaati. Abbaa lafaati namooti mana jireenya isaa bira irra caalaa warra xullooti. Xullorraa fidee qisanyoota isaa mana naannoo isaa mana jireenyaa isaa bira warri qubate. Zallaqaa Erguudha abbaa lafaa biyyattii kana cunqursaa ture. Akka tasaa bara 68 dargiin abbootii lafaa tarkaanfii irra fudhatee ajjeese keessaa yookiin tarkaanfii irra fudhate keessaa tokko. Bara 68 du'ee bakki itti du'e illee kaarra qurquraa iddoo biqiltuu kanaa olitti nafxanyoota haalaan biyyattii tana suukanneessaa aanaa Habiroo kana keessatti abbootii lafaa fi fakkaattota isaanii toora nama muraasa tokko kan dargiin tarkaanfii irra fudhate keessaa isa tokko Zallaqaa Erguu. Mana jireenya isaa bira manni jireenya isaa achi olga akkuma beekamutti nafxanyaan lafa ol kaatu irra qubatti innis manni isaa achi ol bakka amma ganda Zallaqaa jedhamu kana mana jireenya isaa naannoo san namootiin qubatanii fi naannoo xullootirraa isa bira cisanyummaan yookiin lafa qotuudhaan marraamanii warra lafa isaa qotan kan inni qubachiiseetu ganda santu ganda Zallaqaa jedhama. Ayyee galamsoo maqaan jiru kun maalirraa moggaafamuu danda'u? Galamsoo maqaan jiru kun noormaalii inni kun hedduu seenaa kanaatti illee hin beeku. Dhimma kana nama beektoota nama umrii lafa bulee keessaa dhalattoota naannoo kanaa irra gaafatanii irra wayyaadha. Ayyaa mee magaalaan galamsoo maalirraa galamsoo moggaafamu? Galamsuma xiqqee kana. Jechuun galamsuma beektaa maalirraa galamsoo jedhamu dandeessi? Seenaa guddoo qabdi jechuudha. Akkas. Ayyee magaalaan galamsoo maalirraa galamsoo jedhamu dandeessi? Galma usoo waan ta'e. Galma usoo hojii irra jechuudha. Magaalaan galamsoo maaliif galamsoo jedhamti? Magaalaan galamsoo tun akka gaaf tokko manguddoonni himanitti galmee loltuu mootummaa sooressaa jecha jaamurraa moggeessinuma jedhanii galma usoodhaa kajeus ni jiraas seenaa fi dubbii malee barreeffamaa wanta ta'an jiru galma usoodhaa kajeus jiraa wanni galamsoo irraa malte teessoo galma usootiin jedhanii kun ammoo teessoo galmee loltuu mootummaa sooressaatis warra jiru jira sanumarraa na fakkaatti lamaan yaada kana keessaa tokkollee hundi gamaa himanii addaan murtoo.
ኢትዮጵያ ተነቡልቾ እንጃና ከመ ቡልተነ ከኛ ija takkan bulchu ija takkan ታከይሳ ከይሴ አየ ሜ አማ ኢትዮጵያ ተነቡልቾ እንጃና ከመ ቡልች ለካ ገዳ ኦሮሞ ትንሽ ስርነ ገዳት እንጀቹ ገዳ ሜ ኢትዮጵያ ተነቡልቾ እንጃና ከመ ቡልች والله تنرفت አየ ሜ biya tan addunyaa tan kasa biya takka bulchoo biya tan bulchoo me Itoophiyaa tana bulchoo sin jala kami bulchoo ana bulchuun danda'u isaan muuxannoo qaba akkuma inni beekon nu bulchare kami kan nu bulchu kun abiyyi mare osoo guyyaa tokko galamsoo tana bulchii yoo sin jaan fakkeenyaaf akkami bulchu galamsoo bulchanii akkaataan itti bulchinatu beekaa ture. osoo pirezidaantii naannoo Oromiyaadhaa taate jijjiiramni itti gootu maal? Silaa osoo pirezidaantii ta'e jijjiiramni hangartee fidu jijjiirama addunyaa irratti namni takka hin dhagahin agartee uummanni Oromoodhaa itti kusataa hanga madura as ga'e ifatti ba'a. Har'a immoo maaliif abiyyiin garuu jijjiirama xiqqoollee hanga tokko garuutti fidee jennee deemna dhawaatumaani waan adda addaa keessatti agarra malee nuti ifumaa yaatuun keenya ifa amma Jawaar Mohammad gartee xinxala siyaasaa ta'ee kan wanni gaaruu barsiise waan amata 27 takka hin dhagahin amma ammaan tana agarree. Ayyee Itoophiyaa fi Oromiyaa kamirra jaalatti? Oromiyaa fi Itoophiyaa kamirra jaalatti? Oromiyaa dhabu. Ayyee Oromiyaa fi Itoophiyaa kam filatti? Abiyyi fi lama kamirra jaalatti? Lammaa dhagaa. Ayyee Jawaar fi Abiyyi kamtu moo'atee yaadda filmaata ammaa kana? Jawaar. Abiyyi fi lammaa kamirra jaalatti? Lamaan isaaniitu ija bitaa ija mirgaatti turan kanaaf gaa bubbulleetuma itti ilaala. Bubbulleet itti ilaala durii fi ija bitaatti fi ija mirgaatti. Lammaa fi Abiyyillee anaaf tokko. Kam filatti? Anaaf filannoon kiyya jalqabaa Oromiyaadha malee. Itoophiyaa fi Oromiyaan kubbaa miilaatiif kamtu addunyaaf dhala jettee yaadde yoo taphatan? Oromiyaa dhala. Ayyee Abiyyi fi lammaa kamirra jaalatti? lammaa Abiyyi fi Jawaar kamirra jaalatti? Abiyyi fi Jawaar kam filatti? Abiyyi fi Jawaar moo Jawaarin filadha. Abiyyi fi Jawaar kamirra jaalatti? Jawaar Itoophiyaa fi Oromiyaa kamtu tapha addunyaa dhala jettee yaadde? Oromiyaa first. Shamarran addunyaa beekamtuu keessa tam fuudhuu barbaadamee beekamtu osoo si heerumte? Siifan eenyu? Siifan Rabbiraa. Hayyeme dhalaa beekamtuu addunyaadhaa keessaa tam fuudhuu barbaadde osoo si heerumte? Riyaana. Riyaana. Ayyaa shamarran addunyaadhaa beekamtu tam fuudhuu fedhe? Ammoo. Biyyoonse. Hayyeme shamarran addunyaadhaa beekamtu taqalbiin dasiitti. Baqqasu. Oromoon kubbaan immoo fiigichaan beekamti. Oromoon fiigichaan beekamti. Eenyu fa'aa fakkeenyaaf uummata biyya qataa hanga tokko mee maqaan alatti? Qananiisaa ni jira. Hayileen ni jira. Hayileen Oromoodha. Daraartu Tulluu ni jirti. Hedduudha bichaati warri nan beeku warri hin beeku kana qabu. Ayyee filmaata ammaas deemu kana Jawaar fi Abiyyi kamtu moo? Irmaa buqqaasiitu moo? Ayyaa kamtu moo? Filmaata amma bara 2020 kana eenyutu moo jettee yaadda? Rafin maal qabdu? Malee bareedu. Dhiqamtee dhufti sun? Jecha ni qabdu. Tee maal qabdu? Ni qabdu yoo. Waliin dubri man baana? Ni qabdu. Waliin baana? Ni qabdu. Takka isa ni qabdu maal jedheen? Waan jedheen maal tunda? Maal jedheen? Takkaan unola. Unola limu. Hey, hey, hey.